بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرتota keenya akkam jirtan nagaa jirtanii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin irraa jiraatu jecha yeroof dabree waa'ee alfaabeet yookiin qubeelee afaan ingiliffaa waliin ilaallee barannee akkasumas sagalee isaanii maal akka fakkaatan yookiin fooniks sagalee ingiliin qubeelatan maal akka fakkaatan waliin ilaallee turre jechuudha. Akkuma waadaa isinitti yeroo dabree arraantanaa qubeelee dubbachiiftuu jedhamanii beekaman afaan ingiliffaa keessatti meeqaa eenyufaadhaa waan jiru ilaallaa jechuudha. Isaan kana keessaas akkuma afaan oromootti qubeeleen dubbachiiftuu ingiliffaa keessattis 5 jechuudha. 5 kuni isaanis tokko asitti agartan tana magariisaan kan irratti weengoo godhaa jiru kana A, E, I, O fi U. A, A, E, E, I, E, O, O, U, A isaan kana jechuudha. Warri hafan ammoo maal jedhamanii koonsonant jedhaman. Koonsonant yookiin dubbifamaa jechuudha. Jarri hafan kun B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z jarri kun koonsonantii jedhamanii jechuudha. Waan irraa isin qabaanne kanuma fakkaata galatooma. Haaya amma gaa duboo eeganii fi akkas jenneefu haala sablaadhaan vaawuls yookiin dubbachiiftuuleen akkuma armaan gadii agartan kanatti A, E, I, O, U jira kana jechuudha. Dubbifamtoonni ammoo dubbifamtoonni koonsonants jedhamanii jechuudha. Dubbachiiftuun vaawuls jedhaman dubbifamtoonni ammoo jechuudha koonsonant jedhamanii jechuudha. Isaan kun warri hafan hedduu kaa agartan kun jechuudha B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z jedhanii jarjarruutti hin jira gaa viidiyoon akkan dheerine barbaadaniiti. Tole erganii fi hanga ilaasii walii galle booda jechuudha. Vaawulsiin qubeeleen dheertuu fi gabaabduudhaatu jira jechuudha. Akkuma afaan Oromoo keessatti jechuudha. Tole akkam yeroo akkam gabaabbataa yeroo akkam dheerataa waan jiru irraa amma ibsa siin godha jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma beekamutti A yoo fudhanne N sagaleensi Aadhaa jenne. Amma haa bakka kanatti short and long jaa short and long. Short and long maal vowels. Short and long vowels. Haa amma yeroonii fi cat jennu cat. Cat yeroo jennu jechi kuni gabaabaadhaa jedhama. Maaliif cat keet jechuutu hin jiru cat yoo jira. Maaliif A jennee jechuudha. A cat jennu akkaniif tana A yoo jira jechuudha cat. Kanaafuu hat jechuutu hin jiru. Hat jechuu jira jechuudha. Mat, tap, pan. So kanneen guutumaan guututti jechuudha gaggabaabduu ta'a jechuudha. Qubeelee gaggabaabduudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan C, K, E, A, T, T, cat, H, hat, at, mat, tap, n, pan akkanatti gabaabbataa jechuudha. Haya yoo ka dheeratu yoomee akkam ta'a jechuudha. Fakkeenya isaanii vaawulsiin N jechuudha yookiin A jechuudha. Fakkeenyaaf kaat ka jiru kaname amma keek namoota ni jaalata gawaa mimmee jechuudha. Keek jennee yeroo barreessinu C, A, K, E ta'a. Keek. Laal C tana maal jennee maqaasi? K, E, K, keek. Maaliif akkasitti jennaan? E akhirarra jirtu sana yookiin xumurarra jirtu sana maajiik E jaaniin. Isin maajiik ta'uu isiitti gaa waan itti si yaachisu hin jiru. Haa ta'u ammoo isiin tunis dubbachiiftuudha. Yeroo qubeeleen dubbachiiftuun akhirarra dhufte yookiin xumurarra dhufte isii tanaas aarsaa kafalteeti aslii isii qubee dura isii ta'isii beeknu jechuudha. Eedha deebistii jechuudha. Akkam jechuudha amma kaak bakka jennu sanirra bakka tun aarsaa kafalteeti isii tana dheeressitee akkam ta'a? Keek ta'a jechuudha. Yoomee bakka sanatti fakkeenyaaf E ka dabalu ta'e akkam ta'a? H, A, T, E ta'a jechuudha. Amma yeroo kana maal ta'a? Kunis
aarsaa kafaleeti tana dheeressaa jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Hate, hate, hate. Asti mee i dabala. Kam ta'a? M-A-T-E. Kam ta'a amma? Bakka silaa mat jenna kana mate i jira jechuudha. Asiis i jira jechuudha. Kanaaf mate, mate. Akkana jettanii jechuudha. Eegoon jechuudhaan. Amma bakka kanatti taap bakka jiru kana ija ida'ame yeroo idaratan T-A-P-E ta'a jechuudha. Yeroo kana aarsaa kafaltiin yookiin maajikiin tun tana dheeressite jechuudha. Yeroo kana akkam ta'a jechuudha. Tape akkas ta'a jechuudha. Haaya kaamma kaakiraamii ka xumuraa kana P-A-N-E. We have here what? Magic E. Magic E qabna jechuudha. Kanaaf qubeelee vowels yookiin dubbachiiftuu ta'an nuuf dheeressa. Akkam ta'a jechuudha amma? Pan ka ture kun pain ta'a jechuudha. Akkana fakkaataa hordoftoota keenya wanni har'a isiniif dhufee kanumatti isinirraa gabaabadha jechuudha. Baay'ee galatoomaa chaanaala keenyaaf namoota haaree taatanii share, subscribe, live godhuudhaan maatii ta'uudhaan nu gargaaraa isin jenna. Galatoomaa hanga yeroo dhufnu wal agarrutti asuma irratti isinirraa gabaabannaa nageetti tura. Bye bye.